Hayyee ashamaa daawwattoota koo nagaan waaqayyoo isiniif yaa baay'eetu akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti. Mee chaanala kanaaf haaraa warri taatanii seenatii subscribe godha. Nu fayyada viidiyoo kana yookiin chaanala kana yoo laallee isa fuulduratti nuuf dhufuu fi warri jettanii warri duraan immoo na jajjabeessan wajjin taatan share laayikiin keessanii nafini yaada gaafii qabdanis na barreessaa isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtan isaan kanan isinii fidee dhufee mata dureen irratti isinii hojjedhu akkuma beektani yeroo galtan maal akka fidattan dirqama maaltu akka isin barbaachisu isinitti himaa ture waanan fidadhe keessa isinitti agarsiisee waan naafes immoo isa kana irratti dabalachuu qabdu waan jedhuun isinitti masa jedhuun hojjechaa dhufee ammas hojjechaa jira. Amma akkuma argaa jirtan deem kaameraa jira. Akkuma argaa jirtanii feermuzoota kanan fidee feermuzoota kana yoo torban fidee dhufee gaafa dhufu sadii namaaf kan kenne meeshaa yeroo bittanii meeshaa boruu ta'uu meeshaa orjinaala maal akka itti fayyadamtanii fi eessatti akka itti fayyadamtan baruu qabdu ammam akka isin fayyadus baruu qabdu meeshaa yeroo bittan waan hunduma bituurra maaltu akka isin fayyadu ijoo. Egaa feermuzoota kana arfan kanatu jira afur keessaa akkamittan bite yeroo bite tilmaameen bite jechuun yaadeetti xiinxaleen bite malee hargeedhuma hin binne feermuzoota kana. Feermuzii meeshaadhuma kamuu meeshaa mana keessaa dubartiin tokko kan yeroo hundumaatti fayyadamtuu fi kan gaafa namni namatti dhufu keessummaan namatti dhufu olkeewwannaadha iddoo tokko biifee keessa gaaf sirnaatii ta'uu waan akkasii adda baastee bitachuu qabdi jechuudha. Zimmettee waan orjinaala waan feermuzii keessa ta'uu guyyaa guyyaa itti fayyadamte meeshaa sanatti fayyadamte hin jedhamu jechuudha. Asiif hojii dibituu sii wayyaa jechuudha. Kanaafi meeshaalee bittanii tokkoffaa adda baafachuu qabdu. Meeshaan lama ta'uu qabas mana keessatti meeshaan innaan isiniin jedhu of jajuuf osoo hin taane mana keessatti meeshaan lama ta'uu qaba yeroo kamuu. Shiiniin keellee lama ta'uu qaba. Shiinii gaafa namni dhufe gadi fuute seeraffataa goote. Shiinii bifa qabu itti dhugduuf shiinii guyyaa guyyaan borcitee gimmaayni gurroon qabu gimmaayni dhiisirrii miti haadha daa'imaa taatee mana daa'imaa taatee akkas ta'uu hin qabu jechuudha. So meeshaanis akkasuma isaan kun amma fakkeenya meeshaan kun leetira tokko fixu inni kun garuu leetira lama fixa isa kana biifee keessa kaa'uudha fi bunaa fi shaayii yeroo hospitaala nama gaafattan yeroo bashannana iddoo ta'e deemtan yeroo dandii fagoo deemtan qabattanii kan deemtan itti danfisattan jechuudha. Muuqii kanatti danfisuun ni xiqqaatti waan biraa miti leetira tokkitti waan taateef leetira tokko muuqii nama geessu jechuun burcuqqoo lama muuqii sadii baati jechuudha. So ani yeroo hundumaa shaayii isaa ta'uu muuqii isaa ta'uu kan inni yaadee bitadhe isa kana orjinaala meeshaa orjinaala waan ta'eef kanan fidee dhufe jechuudha. Kan guyyaa kan iddootti nama gaafattanii mana namaas haa ta'u hospitaalaa ta'u mana keessanitti haa ta'u itti fayyadamtan isa kana yaadee bite jechuudha. Inni kun akkuma biifee keessaa taa'us garuu kan yeroo bunaaf shaayiitti nama geessitan amma hospitaala namni yeroo tokko kidayee yookiin dhukkubsatee torbee lama yoo ta'e dirqama keessan nama yeroo geessan buna si'a lamallee tokkollee namaa geessuu hin oolu jechuudha. Waan biraa soo gootaniif. So isin barbaachisa. Mana keessatti immoo yeroo namni dhufee magaalaa yoo ta'e muudiidhaan dafistanii achi keessanii yeroo dhufe teessanii wajjin haasoftas keessa buufattanii jechuudha. Akka aadaa keenyatti yaa'u shiiniin dirqama dhaabata. Yeroo bashannanaaf fagoo deemtan yookiin naannoo bakka iddoo dhiyeenyee deebina naannoo sana namni jiru binnee nyaannu alaa miidhaan alaa yoo jettan kotu kaameraa jirti. Bahu barbaadde? Beenu beekumsi kadhuma. Beenu tuqin kaameraa tuqin kadhuma. Kush. Karaa ittiin bahu dhabee achi kaameraan dhaabee asiin kana waan ta'eef zooree jechuudha. Tuqin ishii kaameraa. Kanaafi akkasitti yaadee bitee meeshaa yeroo bitattan yaadatii bitadhaadha. Torba keessaa yaa'u sadii namaaf han arjuume isiniin jedhe torba fidee dhufe dhugaa dubbachuu fi isaan kana lamaan hiikeerayyuu surmaa ila kan hin tuqneeyyuu ammarraa isa kana qofaadha laasa kana argaa jirtu. Kana surmaa yeroo darbe namni gara ji'a tokko hospitaala taa'ee nama da'ee dafee dhufe waan ta'eef achitti muuqii deddeebisaa ture shaayii deebisaa jira. Kanaan muuqii kaleessa yoon ergee lammata erguu yeroo jedhu inni sun hin dhufne waan ta'eef ani haalaan bahu waan ta'eef kanaan innaan erguuf dhiquu wallaalanii arraayyuu ni luqqa'e jechuudha. Muuqii yeroo irra taa'e quncisa.
humni ishii sensitiividha yookiin waan eewu dandeessu miti yookiin nasumarraa dhiqamuu qaba waan ta'eef. Kanallee akkas godhanii jechuudha. Saaquun immoo kun naannessuun dhaqanii saaquu wallaalaniiti. Kana akkanumatti boostu. Akkanatti boostu malee saaquun dhaqxanii saaquu sodaataniiti nurkatti cabaalas yaadaniiti ittiin teessisanii akkas ta'e jechuudha. Rakkoon qabu shaayillee itti godhee hin jira minaaman akkas jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf of jajuuf osoo hin taane dubartiin meeshaa ishee adda baafattee beekuu qabdi. Meeshaa guyyaa guyyaatti fayyadamtuu fi meeshaa ol keewattee gaafa namni yoo jedhu gadi fuutu adda godhachuu qabdi, bitachuu qabdi. Of jajuuf osoo hin taane amma rikabootii shunkurtiillee bifa lamaan qaba jechuun bakka guyyaa guyyaan kan irratti qaxaqaxuu fi kan jira miti dibaatee ergifachuu irras immoo kan gaafa sirnaasii ta'u maaliisii ta'u. Anama dhugaa waaqan isiniin jedha gaaf Saamu'eel yoo xiqqaate xiqqeessan isinitti nama 60 amma 80tu dhufe. Garuu meeshaan ana alaa bahee fuudheen jiru. Kidaanii mucaan durbii koo naaf fiddeetti. Kidaanii biifin itti darardaramu jechuudha. Viidiyoo ishiin isinii godhe bichaan seenaa nama ganaa dura inni akka namni seenee xaalii nama 30 caaloo kee 40 caaloo namni sun kan kaameeraa irra dhaabnee waraamu. Ergasii namni galee ergasii keekii murre ergasii waan ta'eef. So wanti nalaa fuudhe tokkollee hin jiru. Maalumaan qabee barmeelii qabee baaldii qabee wanta tokko qabee jiru. Baqa isin barbaachisa yoo qabaattan lama. Yoo dhum qabaachuu baattanis haroo xixinnoo gatii xixinnaadhaan isa mana keessa waanuma abooletti fayyadamtan gatii rakasaan jira. Isa orjinaala jettan immoo gatii guddaan bittanii xaalii gochuun jira jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaade as keessatti formuziin ammanni isin gaa sadii isin gaa baqa sadii yoo qabaattan isin gaa anamma afuriin qabaamte sadii yoo qabaattan isin gaa shaayii buna jettu kan guyyaa guyyaatti fayyadamtan shaayiif buna isuma kana qayyartanii jechuudha. Sadii isin gaa afuri soo fayyadamtan formuziin isin jalaa yoo jedhu meeshaa orjinaala. Namoonni tokko maal biyya keessa hin jiru maal achiin binnu kan jettan ni jirtu. Eeyyee biyya keessa jira guute. Anuu kan isin garramu kan Faayisaa lamatu jira naan dhufu namaaf kan kenne isas. Inni surmaa ganamooti danfiftan dhis. Ganamoo yoo itti danfistanii deem. Ben tuqin kaameeraa neera. Yookiin taa'e kaameeraa na jalaa jisse. Ganamoo yoo itti danfistan ka sa'aatiin eegu jechuudha. So namaaf hin kenne zim jedhanii geessatti mana achumatti dhiisee dhufeeni jechuudha waan na ta'e. Inna kan isin garramu amma fa'i gatii giddu galeessan argatu firmuzi. Ilaa yoo orjinaala jettan wantoota akkanatti babbareedan kun gatii orjinaala hin jiru. Warreen laaskitoota ta'an sun firmuzi biyyaa ni beektu isaan mulumaayyuu isin fayyada. Shittaa qaba yoo muuqinoo daqiiqaa sa'aatii jaawwii keessa ture muufoolii qaba waan ta'e yoo nama sururaa kuni garuu minam baqa sa'aatii kuni surumaa duraan dhugaa dubbachuuf har'a danfisee boru ganama akkuma jirutti jira. Ni furdisa malee surumaa lama feermuziin tokko qal'iseet foolii godhanni tabalaashaadha jettanii jechuudha. Kun surumaa of keessatti furdisa yoo qorre akkam yoon keessa teessise foolii tokkollee hin qabu kuni jechuudha. Qodaa orjinaalaa jechuusaa ni beekama jechuudha. So biyya keessa ni jira garuu orjinaala mitiidha qodaan isinitti agarsiisu. Kanaaf namoonni tokko qodaa qimamii fiddu, qimamoota fiddu, maankaa fiddu, eenyuu fiddu anis fideera maankaasaa waan addaa miti. Toon beeken gaa baay'eellee finne xiqqoodha. Maal fiddu wanti qimamii nafu waan akka arataa fashii lafa xinnoo ishii fayyadama fideen arga jechuudha. Ishiin as gabaa daandirraa guutta ishiin. Manaan lafatti naxxaaftanii kun wal keessa akkanatti lafatti naxxaan ishii faa fidduu reejjoo. Ayeeb. Egaa dhiifama maa gochuu hin danda'u mucaan kaameeraa irra naasiquu didee dhiifama guddaa naa godha. Addas kutuun naqu akkanumattiin edit naan godhu sa'aatiin qabu waan ta'eef akkanumattiin isinii waraaba yaa lama kuffisee kaameeraa irraa deemee naan didee omtuu mana hin jiru silaattan kennadhaayyuu. Anyways
kana fakkaata waan hin dubbadhu illee wallaachi sagaa namni tokko tasgabbaa'ee kaameeraa waraabee hojjedhe yuutuubii jedha malee yoo akkasumaan viidiyoo namatti ta'us sirrii miti namas kumatamuun sirrii miti garuu kaameeraa sirrii ta'uu waraabini garuu waan hin dubbadhu yoo nan wallaala yeroo ammas kaameeraa sirreessaa isarraa eeganaa sa'a jechuudha. Anyways rakkoon qabu manni kommoo dhiphoodha barbaada eessa kaa'ee fakkeenya gama sanan kaawwadha deemu gidduu kana yoo hin jedhe manni ittiin baqa biifeen kuraasum jira firiijiin kunooti amma firiijii fi isa walitti ijjachiisee waan an godheef gidduu kana karaa ittiin ba'u dhabee beekaa na jalaa jijjirsa saamiini kanan isiniin jedha meeshaa waan argitanii fidina wanta hin taane kutaa kute ani kan isin garramu keessaa mar'aa cuucamee keessaa ba'u kan hin dadhabe viidiyoo sana gadin isinii isa gabaa tokko dhaqee gabaa har'a bichaa dhaqee caamma nani bitee fi mi'a nani bite isinitti agarsiisa feermuuziin ani namaa kennes achi keessa hin jira viidiyoo tokko isinii kan gadi dhiisa jechuudha. Caamma ijoollee daa'ima xixiqqootii bitee nama 7 guyyaa tokko gabaa keessa guyyaa suuqii gisee tokko na ergiteen keessatti neeti. Na isaa waan akkasii gudiin ta'inaan qaana'ina amma sanaan maashinii buna mana keessanii yoo fidattan harka keessan kanatu luqqa'uu nafa firri sana bittaniif garuu sin bira jiru naannoo keessan hon jiru. Galatoomirra kan naarrabse jira siniin jedha yeroo baay'ee warri nani waan baay'ee godheef mana tokko keessatti nama 7 nama 8 daara baasee itti bitee caammaa shamizii surree jedhee bilbila tachitti guuree har'a galatoomirra kan naarrabse jira eenyu akka ta'e adda siniin baasu garuu kan naarrabse jira yoo dhageessan garuu birrii caammaa sanatti hin bittuun birrii shamizii sanatti hin bittuun nama tokko birrii kana teeraa sana bitteen birrii bilbila sana bitteefin chaarjarii sana bitteefin otoo walitti qabdee maashinii buna keetii bitatte galtee mooyyee kun goota ani ala kaleessa namni hojjetu hafnaanin namni na biraa hojjetu hafnaan iddoon kun na luqqa'e bunaan sibiilan tume har'a of jajuuf miti uumamuun kootinu waa yoon tume midhaan inni afatta ganjiraame yoon tume ana kun mul'uun na hura tokkitti mooyyee tokko yoon baase uumamaani malee ala deemee silan dhufe miti kaleessa buna tume yoo isin agarsiisu iddoon kun lamaan na hurateera jechuudha. So warra du'aati jedhanii na dirbiraa waan deemteef kan hojjettu iddoo lamaan na huratee jira. Buna sibiilan waanan tumeef keessumaan si'a 2 dhufe kaleessa. Kanaaf maaliif maashiniin ija 3tu na ilaa gubate mana sana asitti immoo yoon daake daa'imatu wir jedha sa jedhu yaadeen mana keessatti achitti mooyyetti tume akkas ta'e jechuudha. Amma galtee harka kee luqqistu. Chargerii ranjireun. Ifama nawa mani jedhanii nawa ammani tadhee cufte naas sagalee keessa galche ifama qulqullina kaameeratii fi so maal jechuun dubbadhe amma harka keessan luqqiftanii waan gaariidhaan godhadha diinuma qinxaafi akkanaatoo namaatoo dhugattanii jedhee isin gorsaan eenyoo ta'e haadha kee fi abbaa kee zalbaa jibitii fi galiffata qaama isaaniitti duraanoo gooteef choo kana yookiin immoo waan barbaachisu waan ijoo godhe haadha kee fi abbaa kee bakka choo isaantu waan fedhe soo ta'e fincaan kee isaan si guddisanii si dhaltee ati keessi faana dadhabdee kotoottee fincaan kee waggaa meeqa sirratti ishii irratti bu'ee tortortee yoo sirraa fudhatteeyyuu abbaan keessa haa ta'u si guddisee abbaadha maqaa isaatiin waamamtaa akka haadha keetii garaatti illee si baatee dadhabuu baatee madaa'ee si da'uu baatee abbaa keetii gaafa ishiin deessee ciiftu isatu mana keessa jiraata waan ta'eefi kanaaf isaaniif ishiidhaaf isaa abbaa kee haadha keetii godhi waan nagaraan keessi barbaachise ofiin qoxxoobiin yoo gooteefis rakkoo hin qabu kana wajjin dabarsan itoo isaan si guddisan iddoo kanaan si ga'uu baatanii kanarra geessu waan ta'eef waaqayyoo wajjin isaaniif godhi garuu okay
of eeggadha garuu waan biraa irratti isiniin jedha. Dabalata garuu irraan fadheen jira. Ishee kana lamaan illee fidadhe. Mucuqoota kana lamaan kan muuqiiti. Garuu ani muuqiidha yaadeen finne geexidhuma gaafa mana sirrii suuraa lagara kanaanin suuratti hojjedhe lummutiidha. Suuraa maatii hin danda'ama. Ofumaa koo egaa maatii ijoollee ogummaa ganneetti dhiisoo ogummaallee nan qaba. Suuraan itti godha ofumaa kootii manatti karaa qullaa kana jechuudha. Karaan kun suuraa biraa qaba waa qaba. Karaa kanaan baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuuf. Gimaash leetiriin bixa. Guu amma wayii gaa keessisa. Amma wayii. Amma inni ga'u keessisa. Xiqqaa fakkaataa sitti naa laaltan garuu. Kana ishii kana lamaan illee ta'adhe. Kun sirrii ishii guddoo ishii akkanaa birrii 100. Garuu 200maanis 4 jirtu fokkiftuu sholoo qoyyatti waan margite kun jira miti arabaa kan shaayitti dhudhunnu jira waan takkas akkas. Isheen 200 4 hin argattu. Garuu orjinaal akkan bareedduu kana gomboo guddaa kana birrii 600 gaafadheera waan ta'eef yeroo meeshaa ijoollee dhaabitu. Achitti garuu birrii 10 wayitan bite. Barreeffama qaba asirraayyuu ni jira. Sakatti fayyadame irraa badee. Birrii 8 waan ta'e jechuun kan Dubaay. Meeqa akka ta'e irree gannaa sana birrii 17 birrii naananii jiru jechuudha. So kana jechuudha fidadhaa koottaa daraa keessanii sagaleen isinitti dheerate chaaw. Baay'ee gaafii qabdannaa barreessa. Na wajjin ta'a. Yaada qabdannaa barreessa jechuu kooti gaafii yaada qabdan seerannaa barreessa. Gaafileen baay'een jiru. Yeroon maashinii hojjedhe yeroon kaawuyyaa hojjedhe yeroon maashinii foonii hojjedhe maashinii foonii waattisaa meeqa kannaan jettan jirtu maali biyya jiru maashinii kan jettan jirtu kaawuyyaa mataa keetii ittiin hojjedhu nu agarsiisi kan jettan jirtu gaafin baay'ee jira walitti qabeen isaa immoo gaaf tokko isin hojjedha isin garuu isa kana bitadhaati kotta dhugaa dubbachuuf meeshaa ajaa'ibaati meeshaa ajaa'ibaa Baqannaa gadi fuutan akka biyya keessan taaneen beeku. Waaw jedhu dhugaa waaqessee amma ni confidence isa adagaan qabanna akkasnaan jedhan yeunat meeshaa kamuu bakka meeshaa kee kalitti dadhabdee hojjettee fidde ittiin innaa keessummaa keessummeessitu waaw no ofuma keetiif mee malee namni waaw akkasiin jedhu barbaadin bakka waaw innaa gadi fuuteetti buufat namni walirra ergifatee ittiin mooqii walii geessa. Ayneechi ayneetaalchi. Mana sana fer muuziqii na argisi ani as geessanii namatti nebbisanii fuudhanii geessanii namaa deebisu. Eneekin kabeeti. Harka koo kan hin hojjedhe isaayyuu alaa kan hin fidadhe kan hin dhumne kan hin banne yoon orjinaala waan ta'eef oon eeggatadhe jechuudha. So kana fakkaata ani kin konfidensiin qaba meeshaan fidadhetti baay'een konfidensii horadhee baay'ee na jabsiifadhee baay'een nama citaa fuudhee kan hin dhufne ni jira. Yeroo takkatti itti fayyadamtu immoo kana cuucamu jira. Kaleemaan xiinxaluu sin barbaachisa achi teessanii. Xiinxaluu sadagaa jireenya keessan irratti xiinxaluu sin barbaachisa bakka. Isa dhugaa dubbachuu fi xiinxaluu sin barbaachisa jireenya keessan keessatti. Kanan isin jedha chaaw. Chaaw. Sagalee isitti dheeresse.